Tooftaalee namoota hamoo ta'an gara jireenya keenyatti dhufuuf fayyadaman yookaan immoo namoonni yeroo baay'ee tooftaalee isaan itti fayyadamanii dhala namaa kan isaan ittiin miidhan tooftaalee akkamiidha isaan wanta isaan ittiin nama miidhan nuti tooftaalota kana akkamiin baruu qabna yookaan immoo namoota gara jireenya keenyaatti dhufan haala kamiin dursinee hubachuu qabna kan jedhudha guyyaarraa akka wal faana ilaallu yoo akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota Kooroon Ismaa'eel wartaatan akkam jirtu bakka isin jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana bulleessa keessan dinaariyaati. Tole egaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaatiif lafee duguddaa jireenyaa kan ta'e tooftaalee namoonni hamoo ta'an gara jireenya keenyaatti dhufan haala isaan ittiin nu miidhuu danda'an yookaan immoo namoonni kana gochuuf dhufan haala kamiin hubachuu dandeenya. Namoonni gara jireenya keenya keessatti kalaa adda addaa yookaan kallattii adda addaatiin gara jireenya keenyatti seenuu danda'u. Namoota kana immoo haala kamiin adda baasnee beekuu qabna. Maal yoogoon immoo namoota kanarraa of eeguu dandeenya. Namni jireenya keenyatti dhufu kun summii baatee moo garaa qulqulluu yookaan immoo yaada qulqulluu baatee gara jireenya keenyaatti dhufe kan jedhu guyyaarraa akka wal faana ilaallu. Tole egaa mee namoonni hedduun jireenya isaanii keessatti kan isaan itti cabanii kan isaan itti boo'anii ani akkoo akkasitti yaanni jedhanii agam akka isaan nama hamanuurraallee akka isaan itti qusatan baay'ee isaa garra. Kun immoo rakkoo maalirraa kan ka'edha kan inni dhufuu danda'u yookaan immoo sababa maaliidha kan jireenya isaanii keessatti namoonni nama hamanataniin kan isaan miidhamanii jireenya isaanii keessatti namoonni namoota itti hirkatan gaafa isaan jalaa cabanii cabuu isaaniitiin immoo kan isaan itti waraananii itti miidhantu jira jechuudha. Kun immoo sababa maalii ta'e yookaan immoo maalirraa ka'eedha ta'e nuti immoo maal gochuu qabna haala kam keessatti fayyadamuu qabna kan jedhudha guyyaarraa akka wal faana ilaallu. Tole egaa namoonni hamoo ta'an tooftaalee isaan fayyadaman keessaa inni jalqaba irratti argamu sitti dhiyaachuutiinidha. Namoonni akkasii kun namoonni gaafa sitti dhiyaatanii kan sitti dhiyaatuuf si miidhuuf yookaan immoo haala mijataa yookaan iddoo dadhabina kee iddoo si miidhuu danda'u yookaan immoo haala jabina kee haala laafina kee haala ittiin iddeetitti jabina qabduu fi iddeetitti laafaa taate yookaan immoo iddeetitti namni uumamumaan ga'eessa ta'e uumamu tokkollee hin jiru karaa adda addaatiin hirruu mataa isaa danda'e waan qabuuf jechuudha. Tole egaa yeroo kanatti immoo haala kam keessatti illee yoo ta'e namoota sitti dhiyaatan kamuu gamaggamtee ilaaluun ga'ee sirraa eegamudha jechuudha. Namni haala tooftaa isaanii itti jalqaba irratti fayyadamaniif inni tokkoffaa irratti argamu sitti dhiyaachuutiina. Kan sitti dhiyaatu hundumtuu maaf natti dhiyaate? Maalirraa kee natti dhiyaate? Maal na fayyaduuf yookaan maal naaf gumaachuuf jettee haala gaariin tilmaamuu qabdaa jechuudhaati. Namni kamullee gaafa sitti dhiyaatu yookaan faayidaa mataasaaf yookaan si fayyaduuf namni yeroon akkasiin jedhu immoo namumti hundumtuu shira baatee gara jireenya keetti dhufa jechuu miti. Shira baatee gara jireenya keetti adeema miti. Summii baatee gara jireenya kee balleessuutti dhufa miti. Namoonni jireenya sii baatanii gara jireenya keettis dhufu jiru. Garuu immoo namoota kana adda baastee tilmaamtee madaaltee qortee dhamdhamtee eenyu akka wanta gaarii siif baatee dhufe eenyu akka wanta hamaa siif baatee dhufe situ adda baafatee ilaallataa jechuudha. Tokkoffaa irratti namoonni mti sitti dhiyaatan kamuu tooftaa isaan fayyadaman fi inni tooftaa isaan itti fayyadamanii namoota miidhanii jalqaba irratti argamu sitti dhiyaachuutiin. Namoonni sitti dhiyaatan maalummaa kee ni baru, maal akka hojjettu, maal akka ati geessu, maaliin akka adeemtu, maalitti akka ati tarkaanfattu, maal akka fiichariin kee sitti tilmaamaa deemu yookaan sirraa hubataa deemu. Kanaaf si miidhuuf yookaan gadi si deebisuuf yookaan gufuu sitti ta'uuf wanti isaan udduuba deebisu tokko hin jiru. Sababa maali? Sababa gala keef ba'a kee deemsa keef ejjinnaa kee eessa akka dhaabattu eessa akka geessu wanta guutummaa guutuutti harka isaanii irraa qabaniif. Kanaaf immoo namoota sitti dhiyaatan adda baasii beeki. Kan si hammate hundumtu fira kee miti waan ta'eef. Inni lammaffaa irratti argamu immoo kolfaa. Nama yeroo hundumaa waan ati dubbattu hundumaatti si kolfaa deemu. Yeroo hundumaa si michoomfachuu barbaadu yookaan immoo ani michuu keetti siin jedhee sitti kokkolfaa si miidhaa deemu irraa of eeggadhu. Yeeyyii waa'inadha namoonni akkasii kun. Namoonni yeroo hundumaa si kolfan wanta ati dubbattu wanta ati gootu dhugaamadha sirriidha siin jedhan namoota boolla siif qotanidha. Yeroo hundumaa utuuti wanta hamaatti deemtu kolfaa jabaadhu wanta gaariidha seedha. Gassi darbatee ergati boolla keessa geessee kuftetti sitti dhaabatee sitti kolfuufidha. Namoonni yeroo hundumaa siif seeqan, namoonni yeroo hundumaa sitti kolfan adda baasii beekati. Sitti kolfaaf siif kolfaa jiraasaa yoo addan baasne siif kufaatii guddaa ta'e fuuldura kee dhaabata waan ta'eef nama siif kolfu hundumaarra bareechuu fiigi. Namoonni yeroo hundumaa siif kolfan wanta ati gootu kamirratti wanta baay'ee irratti sitti kolfuu danda'u waan ta'eef siif kolfu osoo hin taane sitti kolfuu danda'u. Haala kam keessatti yoo of hin eeggatu ta'e kufaatii kee waan baay'ee barbaadaniifidha. Ani isaan sitti qanii sitti kolfan yookaan wanta ati gootu kamirratti jabaadhu akkasidha karaadha jedhanii soba dhugaa fakkeessanii wanta hin mul'anne ija kee dawoo godhanii kan isaan sitti odoo odeessanii si kofalsiisanii si kolfisiisaa sitti kolfaa bishaan illee maal jedha Oromoon gaafa mammaaku bishaan osoo si kofalsiisuu si nyaataa jedha.
otuma si kofalsiisanii kan isaan garsee liqimsan malee hin agartu. Namoota yeroo hundumaa siif kolfaniif adda baasii beeki. Maaf naa kolfa kun jedhe jecha kooti isa kofalchiise moo maal yaadinaaf kolfee jettee adda baastee beekuu qabdaa jechuudha. Inni ittaan ergamu dinqisiifannaa. Namoonni si dinqisiifatan yeroo hundumaa si duratti warra si faarsanii dugda kee duubaan immoo warra boolla siif qotanidha. Namoonni yeroo hundumaa si biratti dhugaa fakkaatee si biratti fuuldura keetti dhugaa wanta ta'e tokko dubbata. Ududuubaan boolla siif qotu, boolla siif qopheessu, boolla sitti qotu adda baastee beekuu qabdaa jechuudha. Si dinqisiifata. Ala kufaatii rakkati jirtu beeku, akkati kasaartu too beeku, akkati galman geenye soo beeku, akkati kuftu osoo beeku si dinqisiifata. Fuuldura dhaabate ati jabaadha, ati leencadha, ati gootadha seena. Garuu ududuubaan garuu boolla siif qota. Kufaatiin akkamii akka si eeggatu si beeka. Namoonni si dinqisiifatan maarraa kaaniin dinqisiifatan jettee yaaduu qabda akkuma san lammeeffaa irratti argamu si kolfaa jira sanaa. Namoonni si dinqisiifatan kufaatii irratti illee karaa siif saaqaa jiru jechuudha. Maaf na dinqisiifate? Maarraa kee na dinqisiifate? Ala kam keessatti na dinqisiifate? Maal yaadee na dinqisiifate jettee adda baastee gaafachuu qabdaa jechuudha. Tole egaa inni Afreeffaa irratti argamu gargaarsaan gara jireenya keetti seenu. Namoonni kun baay'ee hamoodha. Warroota siniif dhiyeesse kana sadan isaanii caalaa warroota baay'ee hamootaan gargaarsaan gara jireenya keetti dhiiquu jechuudha. Nama arra si gargaaru bilisaan nama utuuti waa tokko laatiniif yookaan akkati waa isa si garboomfachuuf yookaan immoo gargaarsa biraa sirraa barbaadeeti. Kan gargaarsa siif godhu oolmaasaa sana sitti lakkaa'ee ittiin si hidhuuf sansalata yookaan immoo cimaa ta'ee fuuldura kee taa'ee si eeggachuufidha. Kan inni arra si gargaaru jechuudha. Arra afaan si kaa'uu isaa ilaaltee, arra kiraara wanta hundumaa siif kaasuu isaa ilaaltee si qabee si geessee waatiin booddee hirkattummaatiin akkati kuftee haftu yookaan harka isaa ilaaltee akkati jabaatteen hojjenne. Akkati jabaatte galma kee hin geenye, akkati hidhamtee harka isaa irraa teessee nyaataa haftu sansalataan siidhee saree balbala irratti hidhatan yeroo hundumaa yoo foon dhattee biktee jala keesse balbala sana jalaa hin socho'u jechuudha. Maaliif hidhameera kaa gochaa sanaan qabamee taa'eera. Maal naan jedhuu sanaan qabamee taa'eera. Tola ooltummaa sanaan qabamee taa'eera. Gargaarsa sanaan qabamee taa'eera. Sanyii facaafachuu qabdutti akka isaan gargaarsa fudhatan taasisu. Irra deddeebiitiin erga amaleeffachiisanii booda rakkoon erga ongeen ga'e yookaan immoo bokkaan surroobee sanyiin erga faca'uun darbetti gara biyyaatti deebisu. Sanaa booda uummanni kun kan qotee irraa argatu waan dhabu hin beelaa harka namaa laala kan jiraatuuf taasisaa jechuudha. Namoonni yeroo hundumaa gargaarsa siif laatu yookaan yeroo hundumaa gargaarsa sitti darbatu yeroo hundumaa gargaarsa siif laatu akkati rakkataa haftu akkati harka namaa laalaaftu yookaan akkati ganda isaarra deebaa haftu barbaadeeti. Kanaafuu nama yeroo hundumaa tola waa si gargaaru nama yeroo hundumaa harka si hiixatu maal naa yaadeeti maal naa gochuuf maal immoo narraa barbaadeeti jettee yaaddu taanaan jireenya kee keessatti kufaatii addaa ofiif qopheessaa jirta. Kanaaf immoo jireenya kee keessatti namoota kaaftooftaalee kana afraniin sitti dhufan irraa bareechee of eeggadhu. Hanga kanaan goonetti garuu wareegama guddaa, kufaatii guddaa, miidhama guddaa, imimmaan guddaatu duuba kee taa'ee si eeggata. Tole egaa barnoota kana arraa waan baay'ee akkasiin barataniitu abdii guddaan qaba. Yoo isinitti tole ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif qooda barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.